Harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii Superstar taatan marti akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtatti isin haa ga'u jenna. Daawwattoota hordoftoota keenya oduu ammaa qabanne kan isinitti himu ana hamileedha. Hammaduma sagantaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu akka hin daganne. Qophii har'aan tana qabadee dhufe yaalii ajjechaa obbo Lidatu Ayyaloo irratti yaalame yoo ta'u obbo Lidatuun dubbatee jira. Haga xumura qophiitti yaalii wajjin tura. Amma oduu bal'inaan. Obbo Lidatu Ayyaloo kan dubbatan imala wal'aansa fayyaatiif biyya alaatti taasisuuf turan marsaa sadaffaatiif erga dhoorkamuun paasapoortiin isaaniillee harkaa fudhatamiin boodaadha. Rakkoon fayyaa qaban biyya keessatti wal'aanamuu kan hin dandeenye dhibii onneedhaa hidda dhiigaa onnee keessaa cufachuu kan jedhamudha. Kanaaf wal'aansa barbaachisaa yoo hin argatin lubbuu koo yaaddeessaadha jechuudhaan dubbateera. Obbo Lidatuun waggaa fi ji'a 8 dura wal'aansa wal fakkaataa akka argatee ture ibsuun kan amma deemuuf turan kun ammoo wal'aansa yeroo darbee sirriitti hojjechuu isaa ilaaluufis akkasumas wal'aansa baqsanii yaaluu biroo taasifachuuf kan deemudha ture. Rakkoon fayyaa isaa wal'aansa fayyaa malee kan fayyu waan hin taaneef wal'aansi fayyaa isaaf barbaachisu ammoo biyya keessa waan hin jirreef lubbuu koo yaaddeessaadha jedha. Yakkaawwan garaagaraatiin shakkamee baatiiwwaniif mana hidhaa kan ture obbo Lidatuun rakkoo fayyaa qabaniif jecha hirmaannaa siyaasaa cimaa kanaan dura qabu keessaa akka ba'ullee dhiheenya kana ibsuudhaan dubbatee jira. Imaluu dhoorkoo irra deddeebiin isarra gahee kana ilaalchisuun karaa sirrii hin taaneen akka lubbuu koo dhabu yaalamaa akka jiru kan argisiisudha. Ani kanaan adda hiika biraatti itti kennuu hin danda'u jedhe. Obbo Lidatuun wal'aansa fayyaa kanaaf gara Ameerikaatti ture kan imaluun isarra ture. Kamisa darbee gara Ameerikaatti imaluudhaaf yeroo gara buufata xiyyaara booleetti akka qajeelan obbo Lidatuun shaanxaa galfatanii yeroo xiyyaaratti seenuudhaaf dhuma irratti paasapoortii ilaalan akka biyyaa hin baane dhoorkaan sirra jira jechuudhaan isa deebisanii jiran dubbate. Yeroo kanatti xalayaa odeeffannoo fi tika biyyoolessaa irraa barreeffame argisiisanillee dhoorkaan mana murtii waan isarra jiruuf ba'uu hin dandeessu akka jedhame BBC'tti himeera. Obbo Lidatuun kanaan dura si'a 2 hojjettoota immigireeshiniitiin biyyaa akka hin baane kan dhoorkaman yommuu ta'u si'a lamaanuu akka biyyaa hin baane kan dhoorkamee fi odeeffannoo fi tika biyyoolessaatiin akka ta'e ibsee ture. Yeroo akka biyyaa hin baane dhoorkametti Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaatiif iyyata dhiyeessee akkaan ture yoo ta'u boodarra garuu dhoorkaan kun odeeffannoo tika biyyoolessaatiin akka hin ta'in ibsamuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoo tika biyyoolessaa akka hin dhoorkin ibsamuu hordofee rakkoon isaa furame jechuudhaan obbo Lidatuun imaluudhaaf yeroo ka'anitti ammas akkuma kanaan duraatti dhoorkamuun dubbate. Kamisa yeroo akka imaluu hin dandeenye itti himametti obbo Lidatuun Komishinara Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa itti bilbilaan beeksise. Innis aangoota immigireeshinii dubbisuuf yaaluu isaa BBC'tti himeera. Deebii Daani'eel argatan ammoo ba'uu hin danda'u dhoorkaan mana murtii irra jira kan jedhu akka ture obbo Lidatuun dubbatee jira. Kanaan dura yeroon dhoorkametti kan na deebisan tika biyyoolessaadha. Yeroo lamaanuu kan na deebisan dhoorkaan mana murtii sirra jira biyyaa ba'uu hin dandeessu dhoorkaan mana murtii eessaadha jedhee yommuu gaafadhu kan natti himan hin jiru. Imalli wal'aansaa fayyaa argachuuf taasisuuf ture si'a sadaffaatiif sababii beekuu hin dandeenyeen gaafachuu isaa kan dubbatu obbo Lidatuun si'a 2 kan biyyaa hin baane kan na dhoorke odeeffannoo fi tika biyyoolessaati jechuudhaan dubbateera. Odeeffannoo fi tika biyyoolessaa irraa akkasumas waajjira immigireeshinii dhimma kanarratti ibsa gaafachuudhaaf yaalii BBC'n taasisee ammatti hin milkoofne. Obbo Lidatuun bara darbee waxabajjii keessa ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee himannaa garaagaraa kan irratti dhiyaate yommuu ta'u to'annoo poolisii Oromiyaa jalaa ji'oota baay'eetiif turaniiru. Dhumarratti himannaawwan irratti dhiyaateen bilisa jedhamuun gadi dhiifamuun isaanii yaadatama. Maalan godha garaa koo umrii kanaan gubadhe ijji koo soo argitu callisuudhaaf rakkadhe diinaaf harka laadhu ammallee rabbii kiyya kakadhe hidhaan gootaa aadaadha hojiidhaaf jecha malee duuti dhuftu ajala yeroodhaaf jenne malee lubbuun namaa qabeenya rabbii tokkocha malee hanga lubbuun jiru bilisummaa arguuf kan wajjin jiraadhu garaatti hammaachuuf qarreerraan nagaanii isaanumtuu fuudhanii na darbachuuf madaa garaa keessaa eenyuun naa hubata gubaa irra keessaa eenyuun na daawwata hiriyyaa qabaadhus eenyuun na gaafata yaa rabbi nu boonsi. Oromiyaa bilisomsi biyya nuu deebisi tokko nu taasisi ilmaan Oromootaa madaasaa fayyisi dhara nurraa cabsi dhugaa nutti dabsi diina ija jaamsi ifatti nu baasi yaa rabbii keenya si kadhanne dallaa kee nu cimsi baala qaqallatu bishaan lafa keessaa bahuudhaaf dhiitatu duumessa roobuudhaaf samiirratti rakkatu yaa rabbi cinqaa baasii garaa guggubatu. Kabajamtootaaf daawwattoota koo waan haga ammaan argeeffataniif galatooma. Viidiyoo kiyya kana like share akka godhuu hin daganne. Warroota maatii Superstar hin ta'in aaree taatanii gama kiyya kan dhuftanii jirtan like share subscribe godhuudhaan maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Haga viidiyoo birootiin walitti dachaanutti nagaan naa tura.